warra iddoo teenyurraa ari'amne nu har'a miti qabsoon kan jalqabe teessoo keenyaaf miti hawwii teessoon qaban hawwii aangoon qaban Jawar karaa keenyaan ibidda siyaasaa Oromoo taphachuun danda'u karaa sheekotaan taphata maaliif sheekonni dadhaboo waan ta'aniif Eltira fi Itoophiyaatu wal dha'uu deemaa jettan nuti Eltira wajjin jirra maan akka keeyyatti Eltira wajjin jira jechuudha galee namni Oromoo fi qabsaa'uuf Oromoof gaddu jiraannaan anaan wal dhibuu danda'a shimalisi wal dhibuu danda'a rakkoon qabu qonnaan bulaa Oromoo joorsuu Profeesar Isqeel Gabbisaa miidiyaa irraa maal jedhan haasaan isaanii garuu naaf hin taane guyyaa tokko isaan gaafa ati mootummaa kana mormitu mootummaa darbes mormitu waan Itoophiyaa jittutti wanni deemaa jiru yoo quban qabaanne viidiyoo kana dhageeffattee akkasuma quba qabaattu waan itti si dhiyeessina Ektara yeroo ammaa kana lammiilee isii hunda nama umrii 60 gadii fi nama umrii 18 olii guutuun isaatu waraanatti hirmaattanii akka Itoophiyaa barbadeessitanii cabsitanii na agarsiiftan jedhee Asaayyaan Saftowarqii waamicha dhiyeessee jira. Lammiin kenna wal lammiin Itoophiyaa maal jetta maal dubbata maqaan namni biyya bulchaa jiru Oromoodha. Oromoon maal haasofta maal dubbata nuti kana irratti immoo kallattiidha waraannee nama nu cabsuu deemu tarkaanfii irratti fudhadhee bishaan baharatti darbuudha qophii jirra moo homa mana keessaa homa abaa ofii kaafaa ofii bistiginnaa fi kanuma haasofde asuma wal nyaataa oolla biyya keenya tiksuudhaaf harkaniif guyyaa hojjechuu qabna gaafa Abiyyiin Ahmad badaa hojjete ati badaadha jennee arrabsite gaafa Abiyyi Ahmad roorroodatti dhuftu immoo nuti simaddii jirraa harkaa miilan jilbiifannee dhukaafna jenneetiin itti ufkinina maaliif jennaan biyyi keenya wareeramuun biyyi keenya namni biraatiin qabamuun nuuf salphina Itoophiyaa nama miliyoona 120 qabaata nama miliyoona 3 namni itti gamuun AB qaanyii xiqqeena kanaafuyyuu Abiy Ahmad maddi jirra Asaayyaas ummanni guutuun gabaree qotee bulaa wanni naggaadeen guutuun ka'aalolaa Addis Ababaa qabadhaan agarsiisaa jira kuni gurratti si calawu warra iddoo teenyurraa ari'amne nu har'a miti qabsoon kan jalqabe teessoo keenyaaf miti hawwii teessoon qaban hawwii aangoon qaban aangoo footee aangoo irra ture Oromoonu jabana Minilik jabana Haile Sillaasee jabana Dargii aangoo irra turre biiroo keessa ture mare aangoon qabu aangoo irra turre rakkoon isa waajjira keessa taa'a maqaan isaa jeneraala maqaan isaa ministeera barcumatu kennamee fi gamoo bareedaa keessa taa'a malee namni Oromoo fi qabsaa'uuf Oromoof gaddu jiraannaan anaan wal dhibuu danda'a shimalisi wal dhibuu danda'a rakkoon qabu qonnaan bulaa Oromoo joorsuun ajjeesuun saamuun garuu sirrii miti nuti koo asii baanaan abdiin keenya ummata keenya malee godoo tokko hin qabnu jarri kun baddaa ta'anii godoo baay'ee qabu as keessaa hojii ta'emsuun Oromoon haqaaf mariin amana waan ta'eef akkaawuntiin keenyas halaalamu akkaawuntiin jiraas halaalamu eenyu hattuu akka ta'e eenyu abbaa qabeenyaa akka ta'e adda baafadhaa. Oromoof gadduun Oromoo irraa saamuu miti Oromoof gadduun Oromoo irraa nyaachuu miti Oromoof hojjechuudha. Kana gochuuf gahee keessan yoo taphattan nagaan baay'ee barbaachisaadha. Eltira fi Itoophiyaatu wal dha'uu deemaa jettan nuti Eltira wajjin jirra maan akka keeyyatti Eltira wajjin jira jechuudha galee sheeyxaanaa wajji duulee Itoophiyaa tana balleessuun barbaada akka yaada keeyyatti bakka sigalee Itoophiyaa biyya sheeyxaanni bulchuu sheeyxaanaa fi insii fi jinni wajjin itti duultee balleessuu qabdi Itoophiyaan sigalee kana bakka amma gizaan akkana jiru namni garee namni Oromooti Itoophiyaa keessa jira Oromoon miidhamaa itti maali miidhaan kana olii kamtu Oromoo dhufu jiretti biddaan gubamu harmisi muramu mormisi muramu siiduu si ajjeesu maniidhaati baatanii sirashanu kanaa wal bara wanni dhufaa takkan jirtu bara sigalee amma Itoophiyaan tuqamuun qabdu zarraaf itti fannoo wajjin amma warri keenya Oromoo kun tokko sigalee miidhaan kanaa wal Oromoo dhufu tokko jiru sigalee duute ajjeefamte qalamte jiretti biddaan si gubani kanaa wal inni biraa takkan dhufu kanaafu sheeyxa diinummaan Itoophiyaa hundi firakiyyaa firakiyya diinni Itoophiyaa hundi firakiyya kanaaf Eltira duratti walitti isinaa kaasu rabbii danda'a. Profeesar Isqeel Gabbisaa miidiyaa irraa maal jedhan haasaan isaanii garuu naaf hin taane guyyaa tokko isaan gaafa ati mootummaa kana mormitu mootummaa darbes mormitu waan Oromoon godhaa jiru kana cinaa dhaabbanna lubbuun Oromoo meeqatu darbe Oromoo cinaa dhaabbanna jedhanii beekan
harraganu professor oto isaanis fuudhani oto asiis fuudhani achiis fuudhani isa daggala jirus isa mana hidhaa jirus isa aangorra jirus isa biyya alaa jirus walitti qabanii moo'ee tokkotti tutubanii professorri immoo hayyuun keenya immoo qabsoo isin mootummaa kana kuffisuudhaaf geggeessitan isin cinaa dhaabbannaa jiran. Ay professor isini fadhiisu. Cinaa dhaabbanna nuti an cinaan dhaabbadhaa nuun jira professor nuunis keessa nuun buusina. Akka Oromootti otoo hin taane akka mataa keessanitti cinaa dhaabbadha. Kagoonnachoo qoomaallo jedhaati malee kagoonnachoo hin qoomaalle nuun hin jedhina. Abadan kana booddee bakka nu oofanitti nuuf. Jawaar karaa keenyaan ibidda siyaasaa Oromoo taphachuu hin danda'u. Karaa sheekotaan taphata. Maaliif sheekonni dadhaboo waan ta'aniif, ustaazonni dadhaboo waan ta'aniif islaama keessaan aadaa islaamaatiin qabatee qaqqaammachuu ni danda'a siyaasaa Oromoo. Karaa Oromoo akka Iluu Abbaaboor, akka Dr. Jamaal, akka warra Wallaggaa, akka warra Shawaa, Oromoo guutuu warra naqannaqu naqnaqeeyoch warra naqannaqu nuyi. warra kokorsu nuyi warra Itoophiyaa ijaare nuyi warra Itoophiyaa walitti qabe nuyi okay zallaan አይደለንም ጃዋር ከራ ዘላኒ ሲያሳ ተpat ትሰማለህ ሲገላ ጃዋር በዘላን በኩል ነው ፖለቲካ የሚጫወተው ሳሬን ከራነ መደደባ አብደቀቃመት ይላል ኦሮሞ ውሻ በደካማ ሰው በኩል ነው እሳት የምትሞቀው Jawar bazallam warri asirra teetteetiin osoo re'ee qalisiin jedharatti qabtuun beekne osoo kilaashii dhukaa isiin jedhani garatti dhukaastu hin beekne qabsaanni kufa qabsoon itti fayyaddu dogongortee jirti maaliif jennaan qabsaanni kufa qabsoon itti fayyadachuun dogongora hin barbaachisoon akkana akka bittoon akkana ta'a ha sigalee wallahi isiin jedha dhugaa rabbii daddaboochi dhugaa isinitti himaamen qabsaanni kufa qabsoon itti fufa ha haga yoomi Oromoo waggaa dhibba takkaa fi 50 ol qabsaanni kufa qabsoon itti fufa jedhan nulleen nu isi tarree nulleen kufne ilmi kennan ettalu deem daddaboochi wallahi kada bilisummaan guut amma maal beeytani qabsaanni kufa qabsoon itti fufa taa'ee jedhu sun ka'ee qabsaa'u biyyee fiitiif saba fiitiif namu fiitiif lafa fiitiif daddaboochi osoo isin guutuu ol kaatanii hidhattanii loltanii diina ofirraa buqqistanii diina kamtu isin danda'a sigalee Oromoo osoo walii galeetiin garbee fichaa'ee nama guuret taraan hin jenne daddaboochi wallahi dhugaa isin hin jaa kanaaf amma lola eltira waliin deemutu sanillee warra Oromoon eltira ay Oromooti wallahi bakka maratti isin wadhu deenna kana Itoophiyaa keessa garee raayyaa miidiyaa jedhamu girrisaan haddiin qabne kan maddiin qabne leenjee girrisaan lakkoobsan qabne kan hooggansan qabne kun deenna kana raayyaa miidiyaa jedhamu leenjii erga fudhatee booda gara sooshaal miidiyaatti bobbaafamuuf qophii xumurachaa jiraachuu isaanii dubbatan. Dubbi duubeen girrisaa kanaa maali yoo jettan bowwoo Johaar Mahammad irraa dhuftu ittiin dandamachuudha jedhan. Ayyoon garee girrisaa raayyaa miidiyaa maali yoo jedhan taraan sooshaal miidiyaa faaluu kijiba warra paartii bilisiginnaa erbanii dabaaluu dhugaa ammoo awwaaluudha jedhan. Hoogganaan garee girrisaa raayyaa miidiyaa kan baay'inni lakkoofsa isaanii 40 caaluu kana Haftaamuu Lamuutu hoogganaa jedhan. Ummanni garee girrisaa raayyaa miidiyaa jedhamu kanaaf ilaalcha gaarii akka qabaataniif maaliif leenjiftan gaafii jedhamuu fi deebii warri bilisiginnoochee kennan odeeffannoo wal dabarsuu fi jedhan akkas wal jala daddabarsuudhaaf wanta akkatti barnuma dadhabsisne wallahi billahi mootummaan bilisiginnaa amma nu jibbaateeti garee girrisaa uummate kala dadhabi girrisaa kana wallahi ay girrisaa kiyana jiraadha wallahi I love you so much girriso girritti jenna wallahi kuma 40 miti miliyoona 40 leenjisanii yoo gabbaasan girroon kiyyatti maree girritti jedha wallahi kala dhugaa afanuuf jettanii miliyoona 40 illee yoo leenjiftan homaa wanni isin fiduu dandeettan hin jiru